መውጣት ብዙም ጥሩ አይደለም። ለዚህ ነው ማታ ለደስታችን ፕሮግራም አንዴ ወጥተን እንትን ብለናል፣ አውርተናል። አሁን ላይ ደግሞ አያስፈልግም እለ እንደዚህ የሆነ አለ አይደል የምንተዳደረው በሚዲያ ስላልሆነ በሚዲያ የምተዳደሩት ናቸው ሚስቶቻቸውን ይዞ እየመጡ ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ጌም ወይም ደግሞ በስራ በሽቀላ ጊፍት ለማኞች ወይም ደግሞ ታፕታፕ የሚሉት ሚስቶቻቸውን ይዞ ይመጣሉ። እኔ አንዴ ለደስታዬን ለመግለጽ ማታ ይዤ መጥቻለሁ። ከነረ ከንደር ቢያደመናቲ የፊዴ ወሊል ላይ ቢረንታው ቴንኪዩ ስኒኮ haadha fi fidanii halkanii guyyaa laayivii ta'uun hin barbaachisu. Jirti garuu bakka khalaas kaleessa dhuftee isin galateeffattee guyyaan kaasitti teenkiyuu isiniin jettee jirti. Kanarra kan darbee yoona just bakka guyyaa tokko darbamee seenaa malee yeroo hunda fudhatamee hin dhufamu. Sinii galee ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይመጣም። ጥሩን ዱፉ አኑማዩናን አርገተኑ ምክንያቱም አንምቱ ሆጂን ቀባ ሆጂን ሆጀዳ ዋንቴፍ ሳቲ ፍሪቴ ዮካኒሞ ቤክስስ አዳዳ ፈኬኛ ፈመናማ ዲበቶር ባፉርተሚ ሰገልቱ ጅርቱ አጋጣሚ ከናን ነሞኒ ተጃጅለ ካርጎ በርባደን ነሞኒ ተጃጅለ አዳዳ ዋን በርባደን ሜሻ ስኒ ብኔ በካ ሆጂ ኬሰኒት ስኒ ፊዱተው ሜሻ ኬሰን ብየ ስኒ ገልቹተው አከሱመስ ሜሻ ዮ ብየራ ቀባተን ለ ብየራ ለ ስኒ ፍቺሲሱተው አማና አዳዳ ከነቹ ዮ በርባደንስ ወርብየ ከነ ኬሰ ጅርተን ጆርዳን ወር ጅርተን ባህሬን ኢራቅ ወር ጅርተን ለኮብሰ ብልብላኮ ቀበተኒ ነቁ ነሙ ደንዴሱ አልጀዚራን ኮማልጀሪ ፈዳጀሪ ዱበዱ ከንዋን በደ ጅቱ አፋን ቀብና ሐቢብ ያላ ቴንኪዩ አልጀዚራ ኮ ነማ ጉዳኮ ነምኒ ወተጃጅለ ዋነ ከሲ በርባደን ኬሶዳን ቁናማ ትኩረቲን ኬኛ ሆጂ ረቲ አልহামዱሊላህ አመና ጃረኔ ጅራ መሞጅሬኛ ሰገራ ፉል ራቲ ፈታጅቹ ጀራቹ ዳፍ ዮጋን እንትን ይጀቹ ዳፍ ማለ ባደመና ፍረኔ ሩፍኒያስ ላይ ቢረቴኝና አንተው ጋ እንጭማ ከሲ ወሪ ተጃጅላ አዳዳ ነራ አርገቹ በርባደን ብየ ከነ ኬሰ ጅራተኒ ዋን በርባደን ጀቹ ዳ ካርጉ ሜሻሊ አዳዳ ብኔ ማለት በኮጂ ኬሰኒ ወሪ ፈኬኛፍ ገዲባተኒ ዋብተቹ እንደንደኝ ኦቦሌ ወንኬኛ ጀቹ ኦቦሌ ወንኬኛ ባየን ኬሶዳ ንቁና ማጅርቱ ተጃጅለ በርባደን ስኒፍ ከና ጅራ ከናፍ ዱዋሻን ጃኒ ቶርባታም ያፉር ጃተሚ ቶኩ አካሲ እንኳን አብሮ ደሳለን ቴንኪዩ ይዘር ዲሚና ፊዲ ወላሂ ላዚም ጆሌ ባየዳ ጌሰረ ዲሚና ፊዲ ዲሚና ከጀላ ረጊየና ፍዱ መለና ወላሂ ዳሂ ትላንትና ጽፍላለሁ ያልኩኝ ረሳውኝ። ትላንት ስፈልግ ላይቭ ስር ማለት ነው ብዙ ሰው አለ ወደ 2000 ሰው ከዛ ሁሉ ሰው ግን አንተን ስፈልግ ነበር። አባቴ የብዙ ጊዜ ምኞትክ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንኪው ወንድም አላህ ይባርክ ፊክ። ወዮ ሱዲዳን ቀጥታን ተደወሉ ባንዳሚዬ ቴንኪው አባቴ አከሲ ተጃጅላ አዳዳ ወሪ በርባደን ብየ ከነ ኬሰ ወሪ ጅርተን ወሪ ብየ ከነ ኬተ ጅርተን ለኩብሰ ብልብላኮ ሰባዋጂን ስኒፍ በሬሳ ጅራ ለኩብሰ ብልብላኮ ቀበዳቲ እንደዚህም ደግሞ የተለያየ አገልግሎቱን የምትፈልጉ ሰዎች ባላችሁበት ዕቃ ገዝተንላችሁ እንድናመጣ እንዲሁም ደግሞ ከስራ ቦታ መውጣት የማይመቻችሁ ልጆች የፈለጋችሁትን ነገር ማሜ አስዋማና ወዲዴ ማሜ ijoollee shamarranii harraakaasaati jechuudha. Kan kiyyaa fooloo gootanii jirtanu. Kiyyaan kana booda dullacha ta'ee jira, suubboo ta'ee jira, abbaa jaartii qaba waan ta'eef isa fooloon godina dargaggeessa akka kootii jechuudha. Kan waa tokko fuulee qaba. Kan isin itti Waalaikum salam. Wari Rozani Zedoni atto ko denga to ko dulle da keneni sin demsa. Ish habibi. Ish. Moti ko agar abbi sin jare ka kiyu ko.
Amina 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 boleh wan fa Ambassa ko wallahi baga rabbi si jare kan milki kan badadina rabbi si fagol maametti barbaada si fuusi banni rama maameen nu afe maametti barbaadne maametti nu barbaad Hunda si fuusisee lafarraa kutu malee warra kun qabu kan koo hunda si fuusisee mana godhe kee mana shaamuudha. Maamme taraan sirra geera hunda fuusisu gaafa tietu taraan sirra ga'ee jira ofirraan dhiibit. No baaju. Amma dhugaan koo naa galaa jirtu obboleewwan koo jarri ammas seenan isin dubbatu dhugaa kootu naa galaa jira. Namoonni ati dulloomtee jirtanaan jedhanii maqaa na balleessaa turan. Garuu kan na dura dulloome argaa jirtu kunoo akka jaartii fuudhaa jiru. Ana ammallee ijoolleedha jechuudha laala. Callistanii hariidhaa jettanii maqaa na balleessinaa jechuu barbaadeetu. Laila, anu manali fuudhanii akka Assalamu alaikum. Waalaikum Baju. wayye. Mashallah ora bula wajinin baga rabbi wali singa. amina 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 jiko mamina ma Show rabbi atul. Assalamu alaikum. Sarah mira dak ni warra kani mo ganina waalaikum assalam amunko Jirta gaarii nama baaju baga gammaddanii garuu abbaa manaa keetti dallannee jira. Omaayyuu rakkoon qabu. Baga gammanni obboleettii koo obboleessa koo illee baay'een gammadeen jiraadha. Maammee isinillee rabbi godha. Maaliif jechuun obboleessa koo dhanni sitti danda'a keessaa sitti himu walloo abarsiisu. sababa fuudheef dallantee? Laala lakki salgii dhoksuudhumaaf wallaahi nu akkamitti isa eeggataa turre inni immoo sila footoo natti dadarbate waasaappiidhaan footoo natti dadarbate hojiirra jira baqa booda waliin haasofna naan jedhe. Amaayyuu rakkoon qabu. Guyyaa akkasii walirra ilaalanuu bari Amiira. Guyyaa akkasii kana namni qalbii hin qabu waan haaraadha waan jireenya isaa keessatti hin barin haaraa wayitu isa mudate waan ta'eef guyyaa kana namni beekee akka tokko konfiyuus taabete namarra ilaalanu guyyaa akkasii sana beekaa walii darbu waan jedhamu wayitu jira. Lakki jechuun waan ofitti dallananii miti maamame waan ofitti dallanaaf namni. Dhugaara. sargi jira sicha buko sicha sargi jira Sargiidha qophaa'a. Yoo ta'e nu raudaa biratti baasuu dandeenya rakkoon qabu kan kee maa yoo as ta'e nummoo raudaa biratti baafna absheer. Ittiin baasirra udaan inni jedhee gaafata namni koomantii jala fayyaa hin qabu. Ati maal ta'aa jirta Amiira? Indee. Lakki maammi anke illee yoomi akkam maammi ati monutti sitti arajjeera wallaahi sitti arajjeera ante. Hunda sii fuusisee kee fuudha kan kootii yaadda ina abshira. Anammallee ijoollee reefu waggaa 29. Ogeera. Waliin haasofna gara dammallee calluma jedha. Maame. Akkuma lama keessaa nama leenca tokko irratti darbu dhabuun tokko garuu nama sin gaddisiisu guyyaa jedha gootiin. Kan kee diyaaspoora tokko fooloof jalaan qabdu bar diyaaspooratu leenca erga akka jiru poostu gootu bichaadha kan akka jiru leenca Dabarina kenname. Boorishaan tokko walaloonii si qabadee dhufe jedhee mee walaloochanuuf walaleessu ka'e. Itti bufeeyyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu kiyyaas dabalatee bajuu dabalatee baga gammaddee. Amiin. Baga ijaaramtan wallahi baay'een gammade WhatsApp irraan si barreesseera gara hundaanuu si barreesseera hanga ammaatti biizii dhagaa seentee ilaallee baay'ee isinii gammadee nama. Rakkoo qabu. Baga ijaaramtan gammadee wallahi baga gammaddan. Amiin. Walaloo si barreessee jettee naan barreessine amma keessoodhaa meeroo walaloo. Meer. Walaloommoo. Nesaan machiftee boorisha bakka jedhee fuwaaditti bufee. Maala qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaadha nagaadha. Biro mabruk alfa mabruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations. Allah barik fi habibi.
Dabala keessan ufnee gammachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuutaan isin lachuu lama ta'a kiisaa sadii ta'a ka'a horaa deebana maal goona gaa walitti faffagaanne biroo baajuu baga gammaddeetis baga rabbii bidda kee bobeessi maal abbaa sana wallahi kiyya Zabana Rabbi Americana go churi de malan si wala sila sirra office adi ada go gono Habibi anan ko se wallahi sila sirra off ne Habibi nagara biden mamme nagara wallahi gammanne rabaye na matitola jiramu ma fakkaate obboleewwan koo barri jijjiiramu bara malaataan inni akka fu'aadoo soon fuudhitti taa'uu jechuudha caraanfiin akka jechuun kun milikita nama sodaachiisuudha rakkina biyya keenyaaf. Isa ko galatoon. Koi fu'aadi ko bar mamme fu'aadi fuudheera bar ati hin beektu ati fu'aadi fuudhuu wayne easy am fuudhe dhagee am fuudhee bar lammaffaa irratti wal dhabnee naan hin gaggeesse bar. Billah alayk waan sidi komantii dhuma ilaali fu'aadoo. Koi kiyya dhagai ergasii chiikonni kun jechuudha yeroo mana keesseente kiyya koo siin jetti amanam tokkitti namni kiyya koo jedhu jiru anaan maamee koo naan jedha billah alayka billah rabbana bitaa gara dhugette Taaptaa godhame istaagii godhaa jira. Mamme dhugaa dubbachuudhaaf kiyya guddaa galatoomi ama tiiktookii irratti milkaa'e nus milkaanee bahuu qabna mamme kan qoosaadha qalli akkasiidhaaf. Jara bira dhaabbattee kaasuu ittiin qabda. Hunda kuusu malee fuudhu mamme. Ankeenya hunda fuudhu mamme. Abdiinis waan jechuun nabu aniif abdiin wal loluu namnu miidiyaa irratti rabbumti nu haa eegu. Waliin lollo. Eenyuta footu walii jedha. Dubbiin rakkisaadha. Eessatti wal arganne laata wallaahi naan galle. Ahmad Borishallee Warra kammoo Ahmadanuma bira dhaabbate abdiin qaba. fu'ee eessaa wal arganne laata. Koyya. Nyaata argattu hin qabu wallaahi. Maal jette baaju? Waay guyyaan kan giftii kootiiti waan giftiin koo jettu dhagaati maame. Adubbatu ergaa dabarsitu ijoollee durbaatiin heerumaa jedhii nu dabarsi. Heerumaa jedhii nu dabarsi. Maal abboo fu'aar calluma jedhe abdii calluma jedhe qaamata keessa. Maamee dhumaafanii maal? Ishii jedhe baaju si dhagaan jira baaju. Yoo biyyaan dur asii kaargoo sii godhannaasu. Durisiif kiyyaatu sun dambaramte amma kiyyaasi biraa dambaramatis laazimi daamuu qabda. Daariin akkasiin bara eebbisaa tokko guyyaa tokkotti argine. Dhaggeeffadhu baaju dhaggeeffadhu baaju. Ni taphata godhaa quba keessaniin ijoollee quba keessaniin taphata. Ela ni turkii keessirreessi kiyya. Ni turkii keessirreessi kiyya. Ni turkii sirriidha wallaahi intiniidha taaptaap godhaa. Kuba keessanii taphtaa godhaa obboleewwan kuba keessanii taphtaa godhaa pilis ijoollee akka sappoort godhamee akkumallee guyyaa gammachuu isaanii maal jechuudha kana kan jechuun baachuu. Akkumallee akkuma taaptaap isiniin jedhe waan takkaa taaptaap isiniin jedhu maal taatan uummata qabu. Baajuu. Dhuguma dubbiin ati jette kun jechuudha kaargoonni jette kun waan gaariidha beekte kiyyaar bashiiritti mee jennaan isiin immoo callume jettee ofumaa fi olii gadi waan ta'e jetti malee na yaada jiru kiyyaanis hojii akkasii jalqabeera jedhee jennaan maal obboleessa koo kanarraa na fidii ijoolluma wayii shaantuma keessa buusiitii rakkoo hin qabuuti hafuura waan hin baafanne wayii shaantaa uriitii asnatti ergi jedheenii jennaan namichatu qeesiidha jedhan dhiifama naaf godhaati warra ammas keessa jirtan amantaatu godhaafi miti ilmucaan dhaqee jechuudha yentin abbaatisa jedhanu bira dhaqee ka'ee abbaa tsaloota arguullee wada Ameerikaalee hernoo jedheen jennaan osoo Ameerikaan kadhatanii waan kan ta'ee Itiyoophii kadhatan jedhanis Ameerikaa dhaquun barbaada qeesii jennaan jaalisi lakkii jaartii lammaffaas nan barbaada waan ta'eef suukkasiisii kaargoo godhan osoo argadhee jedhee silaa ofuma kootiifis nan godhadhaa naan jedhee lammaffaa nan jedhe ragaan qaban viidiyoon qaban ragaa. Inni lammaffaa siin jedhee eenyuun Kiyyaadhuma gosa bira jiru.
Adrana di sana di negara di Buddha. Waan mirga si tokko guutuudha lamatti kan bishaan jedhamu siluma. Adis Yoon fakkaate Baduma madu bata mamme. Ishi dubbadhaa Amadu dubbadhu. Dubbadhu. Amman dubbata waan kan amman dubbati. Ada kan lader gukul. Konni godhe tan nama baay'ee galcha. Maal jaziira tiktokii koo kana naa qajeelchi isa nama saddeeggatu godhe naan. Kiyya namoonni argatan Abdeetii godhadhu. Muteenyas dhaggeeffannaa rakkoon qabu. Ol galchu Amma siibbuun abdeetii godhattu malee nama 8 hin galchu. Sagal. Okay, good. Ma Amma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abbiidhaa maama boodee Hussein Jolle. Nama biraa kan galchu. boodee deebina kiyyu. Kayya, congratulations. Galatoomi. Bagattiin singe kan barakaa ta'u jennirra shamarranii ilaallee waa dubbachuufan ture. Boos. Dubbadhu. Maammee taasisa. Dubbadhee. Waan jedhu maamee. Maan zabeenya afaaniiti moo dubbadhu waan dubbachuu barbaadde. Salaamu alaikum maammee. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amaamonni galaniiru. Yaa'u ijoollee shamarran kutaa biraa sinan fuudha jedhanii gowwoomsaa turanii fakkeenyaaf ijoollee luufaa ganda ofiitii fuudhuun akkuma itti fufetti jira. Dhimmi kun nu biratti salphaatti hin ilaalamu. Maal jechuudha? Miira keessaa bayyate. Kalshashii warri argatanii jiru. Bakattiin sin ga'e bajuu Wayyee. maal ta'e? Faashiniidha. Diina keenya dhaaru ijoolleen baay'een orkaan jira garuu amma hin dandeetti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araadaan taatu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga geessanii baga gammadanii kan barakaa ta'u jenneerraa beeta. Amin alfaaquu habiibi brother. Egaa rabbi waan gaarii ta'e waan khairii ta'e marasaa isinii haa filatu. Amin alfaaquu du'aa godhime kee yaadee raayyuun. Maa nama areeda qabu yoo ta'u ta'ee jedhe anaanuu kadhadhu hin jenne alfaadhaan kadhadhachuun maal jechuudha? Aljaziira callisee Alfaa kana beektaa sheekummaa isaatti beekti ijoolleen beektaa. Ustaaza imaanii qaba. An wallahi wamtan si kadhooma xiqqoo si maalin siin jedha beektaa rabbiini galgala kee bareechuu habiibi. Ganamni kee maashaallah bareedduu ifa bareedduu qaba. Rahmaan galgala kees kan keenya marasa bareechuu. Akkuma amma gammadanii gammachuudhaan galgala ga'a. Gammachuudhaan waliin jiraadha. Rabbiin qaawwa rakkina keessanii mara cufee fala addunyaa kana rabbiin isin godhu. Ilmaan keessan ilmaan isinirraa boo addunyaa kanaaf fala barbaadaaf mala fidaa rabbiin haa godhu. Isinimmoo wajjiniin tura wajjiniin umurii dheeradha. Darbaallee jannata keessa waliin jiraadhaan isiniin jedha. Allahumma salli. Alfaaquu maal qaba kaatoon biraan jirtu akkana godhee hin goone laa. Innan jedhu Akka waan asii duraan egaa. Kabiru ati ciisi an siin citee rasii kabiruudhaan naannaa Kabiroon akkummaan deemee bashaashaa deemee geembee deemee dadhabee dhufaara. Laa rakkoon qabu kan kee bar dadhabbii miti. Kan kee dadhabbii miti dadhabbiin ta'u kee jechuun keenya bar. Nutti hin beekamu yoo dadhabnes. Fuad biyyaa jirtaa jira. Fuad biyyaa mee sagalee kee baasi.
Ella baaju si mo baka video to si urabera. Kabiro dubbata redetani alfa keenya jira wallahi kan keenya sunuudha ito maamme kana achumatti dhagaa fi malee gurbaa kana maal goona himbe kan maammeetiif kan fu'aad kana wallahi kun akka nama ilmaan gaffachuuti maamme kabiro mistiri baasi alfa maa kan kee maa filililsi jechuudha maa nutti mamudite bay kan maamme saluu ergatu jaarsa Kosan jadian. Dhaggeeffadhaa keenyan makaayyoon jechuudha dhaggeeffadhaa keenyan makaayyoon ijoollee jechuudha beetti jaraa jirtu kana jirtu kana qabnee mana goonee bultii ijaarsifnee sibiyaa fi dafa kun qabbanaa'ee ka'ee suuta jennee isinii galee ijoollee isii takkaa miidiyaa isii qabattee isii takkaa jechuudha dhiira yeroo Berapa jalan buat aja dari fatur rakyat jechuudha. Isi kasih pucuk kayu kabna jechuudha sini gale. Mamme, awak tu, anile dura kasih jara bira media nanti kenini, ira nambe media rawat nangke ninja deh. Ira bakal jara, ira mana lagi ninja dah. Kiya komentar argite ta? Kiya komentar argite? Yeroo baajidu komentar kiya do komentar wa indar bebeta. Gaafa sargi mamme. Alle ganaan hin jiru macarrashaadha jedha. Buloo fi godhe abbicha. Yemin alle ganaa. Badan Alle ganaa ille babbaate macarrashaadha. Si booddee maaltu fuudhee dhumee obballi. Kanaafuu maamee kan mana waan jedhamu waliin jiru kanuma rabbiin si laafisa. Baaju ittiin baatti keessaa baane jedhani. Chiikotuma Dubaayii sana dhiisee galuutu hojii dhala na godhee jedhee calluma jedhe. Chiikiin Oromoon qabdu Dubaayii jirti. Ani koosinuma akkisanti yaasane gaafa. Baay'ee garaa nyaatti jedhamu. Baay'een garaa nyaatti dhugaadha. Bilbilus ammantu Dubaayii deemaa Mamme anuudo goggoraan isaa olii dhufe tun Dubaayiin jiraadde kaatan fuudhe sila. Kiyyaa. Isiin Dubaayii dargasii goota koolii ejjaboo sabboota kunaa jettu amma yeroo biyya galee jedhu bilookna godha. ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው ምጨበተው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ